Abdurrahman amma waraqaan maanuu dhayamu. Mucaan kun nama xiinsammuun isaa guutuu jiru miti. Gaafa waraqaan maan kun irraa dhame mucaan kun eenyuun bira hojjetaa. Nama hojii sanuu hojjetu. Ichi mucaan kun baru ijoollee arsii bira jiraan maqaan nama nan qattu. Gaafa kan dhiinni kenna ni mi'aawa. Wanni kun rakkinna wayii irra yoo gale boru maal taana sanii bar. Isa ofirraa xumurrachaa jirra bar. Isa ofirraa xumurrachaa jirra bar. Xumuramu kana asin xumuramu. Waraqaa taamiti biillaan itti ijaarame mucaan kun nama taa'ee hojjetu miti nama sammuun isaa sirrii jiru miti. Ramadaan hin bira gaafa jiru bar. Halkan booyaa oole guyyaa rafaa oola. Ramadaan ammoo silkii ofii mallaqa ofii indeganaatti baasee suudiidhaa fi oomaan itti dawalee dubartii kadhataa fi ture bar itti haasaa yaa rabbi jedha bilooki irraa kaasaa jedhee. Dubartoonni isaanii ola seenanii gastii gubbaa seenanii sa'a tokkoo fi samaraachanii sammuu isaa nyaatanii koomentii dubbisaa itti himan gastiirra ta'anii akkana siin jedhaa jedha. Tokko wayii akkana siin jedhaa. Tokko wayii kun akkana siin jedhaa. Akka dubartiitti hin deebine taa ergine. Akka dubartiitti hin deebine. Turjumaana gastii gubbaa ta'anii mee jala taa'aa laala jedhi saadaqaatiin argitan. Barachira taa'ee nama arrabsaa oolaa bar. Turjumaana ta'aniif gastii isaa seenanii ta'anii. Yallaa wanni furmaataa didamus fudhatamus namoota lakkoofne dubbisuudha. Ramadaan wanni furmaataa namoota lakkoofne dubbisuu fi kana wanni akka yaada kiyyaannaa dhufu kana qofa. Wannummaa Ramadaan inni jiru tokko jiru Ramadaan Oromummaa fi Islaamummaa malee waan namoota lakkoofna siin jee malee Ramadaan si biraaf nan jenne Sheehamad wajjin Amaanii lamaa wajjin anillee si wajjin galmaan geenye waan kana galmatu kana boontu kenna galmi kana oliin jiru galmi kana olii waan booda dhufutu kenna dhageeffadhu gaafa duutee fi gaafa waasirra gayan arsii himattaati. Barkennaan eessa dhaloonni jiran mattaaqaan kan ka'e iluu abbaa boor jedhaa bar. Miti. Galmi kana waliin jiru jedhiin dhiisati. Galmumaan ga'utu isa kana galmumaan ga'utu maatii jajjabaa. Biyya dhafaatee kaleessa mijayyoo sana lafaa kaastanii namoonni baay'een gargaaree sin arrabsan deebi'anii wanti sinirraa irratti jira. Wanti mucaa sanirraa irratti jira. Injiru bar. Anakka kootitti anakka wallaalummaa kootti waan eegaltan kana galmaangaa mucaan kun aatiif abbaasaa biyya jira biyya ormaatti nu maalagaa kana nu meesseessa walitti yaadne kan obbolee walii ta'anii kaleessa wal gargaarra jennee walitti qabamtee ati yaada kana uumteemi guyyaada kiyya laadha faatee. Mucaan kun nama fayyaa kan waan isaa himatu galmaan keenya jechuun kanuma bar kophaa dalaguura namaa wajji dalaguudha. Quba aanu hidhanii wajji isaanii wajji dalaguudha bar. Yoo fedhii isaanii ta'e gargaaran baaba kiyya yoo fedhii isaanii ta'e gargaaru fi badhaadhiisa rabbii jedha galmaangaa. Dhimma san biran jirru bara ila xumuruma kana kophaa xumuruun hin deemu kophaa xumuruu waan amma oola sodaachisu kanatu badaadha. Yoo waraqaa dalagadhee sin baalaga jedhaa waan ufeetiin. Kana fudhanne yaada san haga danda'ame gargaarame siigalee gargaarame mucaan kun kaan aayidii sii gaballaa kaan waan nyaataa fudhuu jedhaniin kana hundaa ishi jedhaan jiru nama arrabsaa jira. Yooma aayidii godhadheeyyuu wannan dalagu waan biraatiidhaa jira kana fudhachuu barbaannanu. Nama osoo beektanuu eegaltanii bar nama Ramadaan biraa bahee ka'arra kaleetti yaada kana uumtaniimi. Osuma beektanuu mucaan kun kinoo asumarraa urgufamaa oola maaliif gadi qabame waan kun eegala bareeda faatee. Kenna na dhageeffadhu. Adda mucaan kun aayidii hin qabu. Osoo hada baladiyyaan itti seenteeti Ramadaan biratti argite dirhama biyya sanii qaxxaamaa jechuudha. Higgaawwatii dalasiisuudhaaf si galee. Gatii kana ta'eeti mucaan sun achii bahe ammallee bar bultii Ramadaan maan bira bulaa bar oolmattii bakka biroo haa oolu malee Ramadaan maan bira bula. Mee mucaan kun manuma uffata san keessattuu yeroo baay'ee mee jala seen ilaal carqii takka gurgureen oolu bar. Carqii kana itti uffisanii itti maranii kana uffadhu san deebisi kana gurra kaayadhu kana dudda kaayadhu jedhanii riituma biraa gastii keessaa waan carqii takka gurgureen oolu mucaan kun sii galee namni kuni nama mataan isaa sirrii jiru miti osoo adda mataan isaa sirrii jiraate rakkina kana keessa osoo jiru dubartoota kun asii Dubaayitti asii Beeruuti Bahareenitti dubartiitti hin bahu sii galee amma adda mucaan kun bara osoo rakkinni wayii irra ga'e gaafa kana ijoollee arsii biratti rakkinni irra ga'e jechuun hin oolu akkuma mucayyoo dheengadda as argiteessan. Isaan tu fudhatee galeeni isaan biratti rakkinni kun irra ga'ee jedhan warroonni hadha yuuzariidhaan jala kana ta'anii feek akkaawuntiin jala ta'anii dhageeffatan kun. Jedhan kawaanuu fi jedhani ati waan dandeessu tokko yaali malee wanni fi jedhani. Namni isaanii itti dhiyaachuu qaba. Namni isaanii itti dhiyaachuu qaba. Mee kennaa gaafii takkaa gaafadhu yoo akkasitti waraqaa xumurree harkaan geenne maal goona achi booda ho'ishi. Wallahi ni suman jechaa ture me jalqaba yoo dandeessanii hojii wayii galcha baadiyyaa geessa baadiyyaa hojjetu dubartoota wajjin laaqataa oolan jedhe biyar. Okay. Mucaan hojiitti hin barbaadu kanaafuu hojii galchuullee yoo ta'e
nuti bar jaraa dubbifnu san biraa hafna jechaan jirru jara ofit daballechaa irra malee dhugaa jaraa finne jara ofit daballee waraqaanis xumuramee fi achi booda waan dhufammootu namni nama wali aanutu wal qabata beekiseera kun dhugaa jiru waan kaleessa abboota bakka kayyootaati nuti hin baafne waan kana irraa baqachaan jiru irraa baqannis ramadaan waan hamtuu gooti jechaan hin jiru eebbisaa irra malee ramadaan innis kanaaf jara jajjabaa kanaa wajji deemnee waraqaan isaallee dhumatee fi mucaallee yoo ka dhukkubsataa immoo ni yaalama yoo dhukkubsataan fakkaatu immoo daa'imichi yoo ijoollummaa wayitti jiraatte dogoggoraa jiraatan ijoolleen fakkaata garuu agaraalutti. Nooti sammuu isaati fayyaan qabne mucaan sammuu fayyaan qabu yaaduu rakkina yaaduu qaba. Sarrabbi haa tolchu. Akka diddeechanii taadafaate nama kana gorsa yoo yaadaan fudhatu ta'e waraqata hojjisiisa fi yoo immoo yaada keessanii an fudhatee fakkeenya baadiyyaa deemee kan hojjetu yoo ta'e. Si qabee malee wanta akkasitti naasa'u otoo sa'aatii shanas keessa waliin ta'e. Rakkoo bira darbee jirina rakkoo garaamaa keessaa bahee jira. Wanni inni guddaan isa barbaachisu aayidiidha. Maallaqa bahe maallaqa guurame aayidiif kafalanii kaafe isaa hafuu kennanii gara kanatti fixa maal gootanii jaarsummaan barbaachisu kun jara namaa mataa lukkubsin. Afaan takkatti yaadumate. Sheekh Abdurrahman dhiifam akkana godha haadha faate. Nama lama sadii tokko dubbisa as keessa amma. Mubaarakiin nullee itti bilbillaa. Atillee ammoo nama waliin biyya sanuu ture. Keessaanis taatu dhaqee itti dubbadhu. Nama biraallee ofitti waamna. Nama lama yookaan nama sadii waamnee nama kanarratti fala mucaa kanaa gaafanna. Akka boru waa tokkotti illee dhugama yoo mucaan kunillee waa ta'e illee nama hin gaafanne. Bar waan takka jira bar. Mucaa kanallee akkuma inni jedhu kanallee ta'a akka bira ta'allee waliin. Bar waan tokko jira wanni isin beekne. Namoonni isin argitan kunniin feemasi sammuun jiru fasaamiin sammuu kunniin kan isin argitan kunniin hundi isaa kan warra miidiyaa bichaa jiraatu malee dhugaadhaan lafarra ka jiraatu jiru. Dhugaan osoo lafarra jiraatanii mucaa kana kaata sammuu isaallee yaalanii rabbiif osoo ka gargaaranii dhiqaata mucaa kana waa hunda godhaniif. Namni hundi akka allaantuun hudhaa gadiin bishaan keessa hudhaa waliin qilleensa gubbaa jiraatutti jiraachuu jira namni hundi. Bakka na alkaan nama jiraataa jiru. Jibbaata hayaamnu Sheekh Abdurrahman maal jettan jibbaata hayaamnu. Waama. Nu haadidani isaa fudhatanis Jibbaata hayaamnu itti qabaati. Jibbaata hayaamnu itti qabaati. Kun qaama walitti haa dhufu. Namni fagoo jiru ammoo amma haati baate illee kennaallee namni fagoo jirani asuma naa hirmaatani. Ta'anii dhuman ammoo fala isaa yoo wal gaafatan gaarii ta'a malee amma akka amma haasaa jiru sanatti illee. namoota hanga jedhee kanneen dubbisaati asiri irra nuu qabaa jechuun booda iyyuu har'a iyyuu. Haala asmaan abbaa barbaaddaniiti qabaati itti bilbilaati waamaati waa hundaa taboruutiif illee tanaddaatiif illee ragaatu muradha achiin gara kaani waraqaan isaa sirraa'ee fi aayidiin isaa birrii ammaa tanaan sirraa'ee fiiti gallakkiftanii dhiiftani. Allaka kanaan ala chaansiin biraan waan jiru natti hin fakkaatu. No gadhiisuu mitaa dafaatee maamaatii akkan jedhu immoo ani mucaa sana teechistanii jechuudha in gorsitan hojii kana ni hojjetta in hojjettu taanaan hojii kanarraa baattee jennaan biyya si galchina jechuudha. Gatii dadhabbii keessaniizim jettanii gattu taanaan maal faayidaa qaba reetti dadhabbii itti rimni dhabamee maal faayidaa qaba meeshee. Dadhabbiin qabu maal gatuudha immoo. Dura bakki sun hin geenne bar mucaa ari'uu fi teessisuu fi waan biraa bira otoo hin geenne dura namni olii dhufeetu fala isaa walaa gaafatu. Dirqama wanni maatiin isaanii keessaa namni tokko keessa jiraachuu qaba. Martuu jiraachuu qaba. Onlaayinii irraa lafa gadaa bu'ama. Onlaayinii irraa lafatti. Akkas. Feetan onlaayinii irraa lafa gabbuusaa feetan onlaayinii irra godhaa. Biiftuu faashin ta'ee abbaa giddii ta'ee kiyyaa ta'ee abdii geetaachoo ta'ee maatii isaanii keessaa namni sadii namni lama keessatti argamu malee waan takkatti hin seenina.